Harka fuunee akka mooltan kabajamoo daawwattootaa fi hordoftoota qubee TV nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u oduu isinitti himna oduu waliin Addisuu Muluuti. Koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee fi naannoo Gambeellaatti bakka bu'oota ajandaa fo'uu irratti hirmaatan guyyaa boruu adda baasuun akka eegalu hime. Koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee fi naannoo Gambeellaatti bakka buutota ajandaa fo'uu irratti hirmaatan adda baasuun guyyaa borii fulbaana 5 bara 2016 kan eegalamu ta'uu beeksise. Koomishinichi ibsa kenneen akka jedhetti hojiin hirmaatota sirriitti adda baasuu milkaa'ina marichaaf murteessaa waan ta'eef adeemsichi xiyyeeffannoo fi of eeggannoon hojjetamaa jiraachuu hime. Sadarkaa Finfinneetti hirmaatota adda baasuuf qaamoleen dhimmamtoota 616 leenjiin kennamuu isaa koomishinarri olaanaa koomishinichaa Piroofeesar Masfin Arayaa ibsuun qaamoleen leenji'an kunneen aanaalee isaaniitti bobba'anii hirmaatota 10,000 ta'an adda baasanii koomishinichaaf dhiyeessuu himan. Adeemsichaanis hirmaattonni kutaalee hawaasaa isaanii keessaa bakka bu'oota 2 eeggataa tokko wajjin filatamu jechuun haaluma kanaan sadarkaa bulchiinsa magaalichaatti marii ajandaa addaa fo'uu fi bakka buutonni 2,140 akka hirmaatan ibsan. Naannoo Gambeellaa aanaalee 14ttis hirmaattota adda baasuun xumuramuu himanii hirmaattonni kunneenis bakka bu'oota ajandaa fo'uu irratti hirmaatan akka filatan Piroofeesar Masfin himuu isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Godina Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaatti haleellaa hidhattoonni faannoo guyyaa irraa raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuu fi dubartoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne ukkaanfamuun gabaafame. Leensaa Hordofaa dabalata oduu kanaa qindeessitee jirti. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin namoonni hedduun ajjeefamuu fi dubartoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne ukkaanfamuun himame. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa guyyaa irraa raawwataniin lubbuun namoota hedduu darbuu fi namoonni hedduun madaa'u akkasumas dubartoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne garee kanaan ukkaanfamanii fudhatamuu isaanii jiraattonni qubee TV'tti himan. Akka jiraattonni kun jedhanitti hanga ammaatti reeffi namoota 5 kan haleellaa kanaan lubbuun isaanii darbe hospitaala Giddaa Ayyaanaa akka galee fi lakkoofsi namoota haleellichaan du'anii kana ol ta'uu akka malu dubbatan. Namoonni haleellaan irratti raawwatame kun aanaa Angaar Guutee irraa gara aanaa Giddaa Ayyaanaatti konkolaataa lakkoofsi gabatee isaa 58,118 ta'een imalaa osoo jiranii bakka addaa Diichoo jedhamutti humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoofiin jedhaniin ajjeefamuu isaanii jiraattonni kun himan. Akka odeeffannetti namoonni nagaa kunneen kan kaleessa aanichuma keessatti ganda Qarsaa bakka jedhamutti miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko namoota nagaa mana isaanii keessatti abbaa warraa fi haadha warraa isaa ulfaan jirtu dabalatee namoota 5 ajjeesuun gara garee faannootti dabalamuu isaan wal qabatee osoo bo'icha warreen du'an kanaa ga'aa jiranii isaan irrattis ajjeechaan suukanneessaan kun raawwate jechuun nuuf himee jiraataan kun. Hawaasa keessaa namni nuti dubbisne kun akka nuuf eeretti namoota du'an kanneen malee dubartoonnii fi shamarran akkasuma dhiirota konkolaaticha keessa turan illee qaamota faannoo kanaan butamanii hanga ammaatti eessa akka jiran wanti beekame hin jiru jedha. Namoonni rasaasaan raafanii hospitaala keessa jiran jiraachuuf dhiisuun isaanii wanti beekamu hin jiru jedha. Aanaa kana keessatti gochi suukanneessaan akkasii erga finxaaleeyyiin Amaaraa faannoofiin jechuun socho'uu eegalanii as irra deddeebiin uummata Oromoo qe'ee keessatti abbaa mirgummaa isaa sarbuun haala suukanneessaan duguggaa sanyii irratti taasisaa jira. Aanaa kana qofaa osoo hin taane aanolee naannoo aanaa kanaa jiran biroo keessatti illee qaamoleen finxaaleeyyiin kunneen ajjechaa suukanneessaa raawwachuu fi saamicha bira darbanii aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka Tulluu Gaanaa jedhamu keessatti bakka leenjii banachuun leenji'aa akka jiran hawaasa keessaa namni dubbisne kun nuuf eeree jira. Aanicha keessatti gocha suukanneessaa faannoon mudateen wal qabatee milishoonni aanicha keessa jiran namoota butaman kana baafachuuf dhukaasa banaa kan jiran haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa hanga ammaatti namoota kana baraaruuf yaalinni gochaa jiru akka hin jirre nuuf himee jira. Haa ta'u malee gochaa suukanneessaa seenaa keessatti hin dagatamne Oromoo irratti qe'ee isaa keessatti finxaaleeyyiin gochaa raawwate kanaan wal qabatee odeeffannoo garaagaraatu jiru. Namoonni hedduun marsariitii hawaasaa isaanii irratti namoota 31 akka du'an maxxansaa kan jiran yoo ta'u qubee TV'nis dhimmicha karaa qaama mootummaan qulqulleeffachuuf yaalii nuti taasifne nuuf hin milkoofne. Daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan oduu qubeetii amma oduu keenya maddeen alaatti argannetti ceena. Ilmi hangafaa pirezidaantiin Joo Baayiden yakka malaa maltummaa shakkamuun himataman.
Ilmi hangafaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden, Hunter Baayiden yakka malaamaltummaa fi gibira dhoksu walii wal qabatee shakkamuu isaa hordofee qorannoon irratti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, bu'aa qorannichaa uummataa fi foomeen Hunter yakka jedhame kana raawwachuu isaan akka himatamu taasifamee jira. Himannaa kanaanis seenaa pirezidaantummaa Ameerikaa keessatti ilma pirezidaantii ta'uun nama jalqabaa himatame ta'ee jira. Haaluma kanaan manni murtii Diilweer Hunter Baayiden irratti himannaa yakkaa sadii banuu isaa Reuters gabaase. Himannaan ilma pirezidaantii Joo Baayiden irratti baname kun filannoo biyyattii bara dhufu irratti abbaan isaa irra deebiin filatamuu irratti dhiibbaa hamaa fiduu akka danda'utu himamaa jira. Gama biraatiinis Hunter Baayiden Ameerikaa alatti hojii daldalaa isaa waliin walqabatee gibira dhoksuu isaan qorannoon dabalataa irratti gaggeeffamaa akka jirutu himame. Pirezidaantii Joo Baayiden irrattis sababa ilma isaanii kanaaf eegumsa addaa fi da'oo ta'aniif qorannoon malaamaltummaa akka taasifamuuf jirutu gabaafame. Himannaa amma ilma isaanii Hunter Baayiden irratti dhiyaate kanaan ilmi isaanii kun yakkamaa ta'uun isaanii kan mirkanaa'u yoo ta'e, pirezidaantii Baayiden aangoo isaanii irraa kaafamuu akka danda'an gabaasni kun ni ibsa. Oduu keenya xumuraatiin immoo Sudaanitti ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waldhabdee mootummaa biyyattii gidduutti uumameen aangoo gadhiisuun isaanii himame. Beekanii Taakkalaa dabalata oduu kanaa haala ittaanuun balballoomsitee jirti. Sudaanitti ergamaan addaa jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii waldhabdee mootummoota biyyattii waliin uumameen taayitaa gadhiisan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamaan addaa biyya Sudaan Volker Pertes aangoo gadhiisaan jira jedhe. Akkan aangoo kiyyarraa gadhiisus erga natti himamee ji'oonni 4 darban jedhe. Humnoonni waraanaa Sudaanii fi humnoonni waraanaa humna addaa biyyattii addaan ba'uu isaanis qeeqe. Walga'ii mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti yaada kennee waldhabdeen Sudaan keessaa kun hambaa gaddisiisaa dhiittaa mirga namoomaa dhiiseeraa jedhe. Haleellaan loogii malee namoota nagaa irratti qaamolee waraanaan raawwataman sarbama mirga namoomaa hamaadhas jedhe. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ji'a eebilaa erga waraanni Sudaan keessatti jalqabee kaasee namoonni 50,000 du'an kanneen baay'inni isaanii 12,000 ta'an immoo madaa'an. Waraana kana baqaaf jecha namoonni miliyoona 5 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaanii godaanan. Warra qe'ee isaanii gadhiisanii baqatan keessaas kanneen baay'inni isaanii miliyoona 1 ta'an daangaa qaxxaamuruun gara biyyoota ollaatti baqatan. Wal waraansi Sudaan keessatti amma taasifamaa jiru naannoo Darfuritti kan bara 2000 keessa walitti bu'iinsa saba gidduu galeessa godhateen yakki duguuggaa sanyii raawwatamee ture. Ammas yaaddessaa ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Volker Pertes dubbii isaanii keessatti lixa Darfur Elgeeninaa keessatti saba Maasaalit keessaa kanneen dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefaman. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis odeeffannoo amanamoo irraa argateen bakkoota awwaalcha jumlaa 13 naannoo Elgineenaa jiraachuu mirkaneeffatee jedhan. Naannoo kanattis garee waraana humna addaa biyyattii fi garee milishaa Arab jedhaman humna addaa biyyattii waliin hidhata qaban ajjeechaa kana raawwatanii jedhan. Naannoo kanatti yeroo kaan immoo boombiin qilleensarraan uummata irratti darbatamaa kana kan gochuu malu warra humna waraana qilleensarraa of harkaa qaban humna waraanaa Sudaanidhas jedhan Volker Pertes. Qaamolee wal waraanaa jiran yakkoota raawwataniif itti gaafatamummaan jiraachuu qabas jedhan itti dabaluun gareen dippiloomaatota mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii ibsa baasee wal waraansa Sudaan keessaa hokkarri saalaa babal'achaa jiraachuu isaatiin sodaa qabaachuu isaanii qaamonni wal waraanaa jiran kunneen hokkora akkasii dhaabanii dirqama seera namoomaa idil addunyaa kabajuu qabus jedhan. Ameerikaan roobii dheengaddaa dhimma waraana Sudaan keessaa ilaalchuun ibsa baasteen gareewwan wal waraanaa jiran wal dhabdee gara jabeenyaan guutame akkasitti xumura taasisuu qabu. Uummanni Sudaan bilisummaa nagaa fi haqatu isaaf malas jetteetti. Dubbii himaa ministeera hajaa alaa Ameerikaa Maatiiw Miilar ibsa kennan keessatti akkuma kanaan duraa irra deddeebinee himaa turre qaamolee wal waraanaa jiran lamaan dirqama eegumsa namoota nagaa akkasumas seera namoomaa idil addunyaa kabajuu qabu jedhan. Sudaan keessatti qaamolee wal waraanaa jiran gara nagaatti akka dhufaniif IGAD, Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa, Saawud Arabiyaa fi biyyoonni ollaa Sudaan hangi tokko walitti fiduuf yaalanis haga ammaa nagaan dhufuu hin dandeenye. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres haala amma Sudaan keessa jirtu irratti sagalee Ameerikaarraa gaaffii dhiyaatee fi yommuu deebii kennan daandii gaariin dhibeen Afrikaanotuma mataa isaaniin osoo hiikame gaariidha jedhani. Akka carraa ta'e immoo lola suukkanneessaa wal duraa duubaan kan uummata nagaa irratti dhiibbaa geessisuu dhaabbachuu dadhabe argaa jirra. Kun immoo hedduu nama jeeqa jedhani. Akka ani yaadutti hawaasni addunyaa waliin ta'uun kanneen warra Sudaan keessaa hoogganaa jiran akka waraanicha dhaabaniif itti himuu qabaa jedhan. Sababiin isaas wanti isaan hojjechaa jiran diigumsa biyya isaanii qofa osoo hin taane tasgabbii fi nageenya naannoo sanaa irratti illee balaa guddaa waan ta'eefdha jedhe Guuteres. Waraana Sudaan keessaan gargaarsi namoomaa rakkoo guddaa keessa galee jira. Ji'a tokko keessatti qofa haga namoota miliyoona 1 qe'ee isaaniirraa buqqa'uu sirni eegumsa fayyaa biyyattii baduu fi beelli hammaachaa dhufuun ammas sodaa guddaadha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis lammiilee Sudaan miliyoona 6 ta'an qarqara beelaarra jiruun jechuun akeekkachiise. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan daawwataa turtan oduu qubeetii oduu kan sinitti mi'aan Addisuu Muluutii oduu xumurree jirraa qophiilee keenyaaf waliin yeroo gaarii qabaadhaa.